Gurraanii dhageessan yeroo adda addaatti addi bilisummaa Oromoo akkas taate akkana taate kayyuu olola bakka adda addaatti dhageessan. Kuni nuti keessa keenyattiif kusanne yeroo Hilton utanitti Augustii 10 ibsa kanninu waan keessa keenyaa ni kusanne. Waan keessa keenyaa keessumatti goona jenneetiin ejjennoo dhaaba kanaa qofa ibsine jechuudha. Inni san ammoo nu miidhe ni beeyna akka nu miidhes ni beeyna. Haa miidhamnu jenneeti goone. Obsa qabaachuun nurra jira jenneeti. Koree naamusaa fi to'annootu dhimma keenya harkaa qaba jenneeti. Isaanitti immoo hayyu dureen ammarraa eegalee hojii akka dhaabu jeequmsa kana ka uumees isa. Nama tokko jecha dhaabni diigamuu qabuuti dhaaphaa. Dhaaphu jechuun ni qabdan jennee itti kennine xalayaa itti kennine boordii filannoolee beeksifne jechuudha. Kuni maali? Keessa ofiitti waa fixachuu danda'udha. Waan keessatti fixachuu danda'an ammoo alatti hin baasan jenneeti goone jechuudha. Kana jechuun sodaa miti. Ifirratti abdii dhabuudhaa miti. Seeraa ifii tumatanitti abboomamuu jechuudha. Seera ifii tumatte jala buluu qabda malee seeraa olii miti jechuudha. Santuu saniif jecha if qabne malee dhugaas wallaalleetii miti. Kanaaf eega biyya galle waggaa lamaan keenya boruu beekadha. Waggaa lammaffaa jirra. Yeroo kana keessa waa hedduu obsineetumaan uummanni keenya waan hamaa akka nurraan dhageenye keessa alaan hamilee akka godhatu jennee waa hedduu obsine. Hojii siyaasaa fi jaarmayaa, hojiin dinagdee hawaasummaa hundinuu nama tokko harkatti gale. Eega biyya kanatti galle waggaa lamaan kana dinagdeen dhaaba kanaa qabeenyi dhaaba kanaa riippoortii ta'een beeku. Gumii sabaatiif seentiraal komiteedha. Koree jiraachisuudhaaf ta'een beeku. Afooshaa yookaan iddiriin mandara tokkootu maallaqa yookaan horii hanga qabu ni beeka. Haganaatu bee haganaatu hafe. Arra akka seera dhaaba kanaa xanatti aanaa jiru hin beeku. Isaan kunis hin beekan tokko waajji koree jiraachiftu nama tokko jechuudha. Kuni seeraa miti. Seera keenya ala. Akkasitti deemuu ni danda'amaa? Hin danda'amu. Sanuu hin kaafne nuti walgahii irratti dheengatte. Dhimmootuma yeroodhaa kan haala yeroo irratti mari'anne malee sanaa hin kaafne ni dhiifne. Akka malee deemuudhaa fi sirna ala deemuudhaatiitu amma dhufeef kaasuu dandeenya jechuudha. Kuni akkasitti fufuu hin danda'amu. Eegaa hayyu dureen hojii kanatti dhufe bodaawwati ibsaadha yeroo sadii jeequmsi keessaa kun dhalate rakkinni keessaa amma kun afraffaan kun itti fufuu hin danda'u jenne. Matuma isaa qofaan ugguramee dhaaba kana keessaa mana isaa taa'uu qaba malee dhaaba diiguu hin danda'u jennee jechuudha. Murtiin keenya kana. Miseensonni keenya kan wallaalaanis beekaanis isa jalatti mataa qabatanii yeroo ammaan tana olii gaffi fiigan wanni itti jirtan sirrii miti ejjennaa keessan jijjiirradhaa sirnatti tartiibatti deebi'a jennaan. Ammaan booda sochii tokko qajeelfamaa fi ajaja isarraa fudhattanii yoo deemtan rakkina isinirra gahuuf matuma keessanitti gaafatamtan jennaan. Waajjirri ABO'dhaa gullalleen kun kanuma asitti as deebi'a qajeelfama sirraa fudhadhaa seeraan sirnaan hojii keessanitti deebi'a hojii gaggeessaa jennaan. Saniin ala immoo waliin dhiifnu seerarra wal deebinu sirnarra wal deebinu isuma kanatti dhaamuu barbaadna jechuudha. Kanneen ammoo biyya alaa taa'uudhaan tarsimoo faallaa tarsimoo dhaaba kanaa seeraa fi sirna asitti waliin tumanne faalleessuudhaan biyya ambaa ta'aniitiin olola diiggaa ooftaniin dhaabaa tasgabbaa waa ifilaalaa jennaan. Qaabsoon kun qaabsoo Oromooti. Uummanni Oromoodhaa hoggaa 50 ol kaabaa kibba bahaadhaan itti wareegame. Kan nama tokkootii miti. Kan nama lamaatii miti. Kan ganda tokkootii miti. Kun beekamuu qabu. Nageenyi Oromiyaa yoo nageen Oromiyaa yoo nagee qabaatte Itoophiyaan guutuu nagee qabatti. Kanneen ammoo biyya ambaa taa'uudhaan nagee Oromiyaadhaa kana booreessuu barbaadan dirree lolaa godhuu barbaadan kanaanillee mee xiqqoof laalaa jennaan jechuudha. Kun sirrii miti akkatti jirtan keessattuu maqaa dhaaba kanaatiin kan biraatii miti akka jennu maqaa dhaaba kanaatiin kaleessa asitti kan seera tumanne namni lammii biyya ambaa taatan namni Oromoodhaa yoo gaafatama qaba fudhachuu barbaadan lammummaa alaa san lafa kayaa asitti gaafatama fudhadhaa nu waliin dhaaba kana hoogganaa waliin jenne seeraatu akkas jedha.
yoo san hin taane ammoo hoogganummaadhaa miti akka miseensaatti qooda kan nu danda'an haa ta'u ammoo isaan san achi darbaniitiin hooggana ifiin jechuudhaan hooggana biyya keessa jiru irratti waan adda addaa darbachaa jiranii jechuudha. Hoogganni adda bilisummaa Oromoodhaa eegee biyya seenne kora bu'uuree isaa godhanne booda kanuma isa as jiru kana malee alaa hin qabnu alaa caasa qabna malee hooggana hin qabnu seerumaatu akkasi asitti sanumatu manni addaan kaan kunillee akka beekamuu barbaanna jechuudha. Warreen ala ta'an kaan koomanitiin Oromoodhaa ka ala jirtan manni Oromoodhaa kaleessaas qaabsoo sana gargaaruudhaan qooda bal'aa qabdan seenaa bareedaa hojjechaa jirtan san ammallee itti fufa qaabsoo keessan gargaara. Nama tokko immoo akka mootiitti akka yookaan nugusaatti barcuma irra tursiisuudhaaf jecha halkanii guyyaan dhamayina. Namni tokko nama tokko seera keenya keessa namni tokko dhaabaan ajajamaa jira. Gartanii harki bicuun harka waajibaaf ajajama. Qaamni gadii qaama oliitiif ajajamaa jira. Kun seeruma keenya. Kan akkasitti hubachuu danda'uudha. Beekuu danda'uudha. Warreen biyya ammaa jirtaniif kanuma jennaa jechuudha. Warra biyya keessa jiru uummata keenyaaf dhaamsi qabnu maali? Addi bilisummaa Oromoodhaa tokko ta'ee mootummaa coomsaa keessaa 1984 akka lakkoofsa biyya kanaatti bahe 1982 akka Awurooppaatti asii bahe meeqa ta'ee isinitti deebi'e ni beeytan. Sadii taanee dhufne argitanii Jeneraal Kamaal Gachuutuu afurii taane inni maqaa biraa godhatee warri kaan ammoo maqaa tokkichuma qabnu alaabaan tokko qabnu waan hunda qabnu sadii taanee dhufne sadii nu hin dandeenyu tokkon duraa deebi'aadhaa jenna tokko deebina jennee waajjiruma kanatti tattaaffii guddoo goone. Dhaabni sadeem tokkotti deebi'ee maqaa dhaaba tokko akka qabaatuuf tattaaffii nuti goone maal ta'e warra abaarame keessaa taane jechuudha. Kunis nama biraati miti. Ka didee fudhachuu didee tokkummaa dhaabota Oromoodhaa kan as jiru ka waliin as jiru kana ka didee dura dhaabbateetiin kan falmee didee obbo Daawud Ibsaati nama biraati miti. Akka ifuma qofaaf hayyuu durummaa isaa kana jabeeffatee itti fufu. Akka warri biraas yoo dabalaman aangoon irraa fudhatan ka jiruufi didee jechuudha waan biraa tokko hin jiru. Hin jiru wanni bira Oromoon kana beekuu qaba. Kaleessa biyyaan baattu dhangalaasaa tilboofaan ni beektanii. Namni hin beekne hin jiru. Walitti deebinee yoo tokko taane Oromoodhaaf illee bu'a qaba jennee yaadne jechuudha. Hin danda'amne immoo ni dide dirruma beektite walgahii irratti koominitii irra jira. Kana hunda dubbachuu hin barbaanne. Keessa keenya waan keessa keenyaa kana haa cufannu inni dhiif. Uummanni immoo yeroo simannaa nuti dhufne biyya kana seenne asmaraarraa biyya kana seenne tokko ta'a walitti deebi'a maqaa tokko maqaa beeka qabattanii nu keessa hin deemina tokko ta'a hin dandeenyu tokko ta'a nu jechaa turan. Hawwii qofaan hin ta'u gaa hojiidhaan ta'a malee isa kanaan ibsuu barbaadee jechuudha. Kan bal'inaan tuttuqameeti jira. Maddi waan kanaa walgeewumaa adoolessa 26-27 walgee nuti asii gooneetiitu rakkina kana uume jechuudha. Wanni biraa hin jiru. Bakka hayyuu dureen hin jirretti iddoo hayyuu dureen hin jirretti itti aanaatu gaggeessa seera kun. Kuni ta'uu hin qabu du'eetiin badaadhaatiitu rakkina kana nutti fide. Waan san riizaaltii isaa osoo eege walga'iin sana waggaa xumuramee booda riizaaltiin isaa maali? Xumurri isaa maali? Kottaa biriif na godha kottaa natti hima ajandaan walgahii sanii maali jechuu danda'a. Guyyaa lama namni osoo hin dadhabu nama waggaa 21 ajaja isaa fudhannee waliin hojjenneetiitu walgahii guyyaa lama nu obsuu dadhabee beeka. Walgahii guyyaa lama nuti waggaa 21 immoo ajaja fudhannee qaabsoof jecha biyyaaf jecha uummata Oromootiif jecha tokkummaa dhaaba kanaatiif jecha tokkummaa miseensaatiif jecha tole jennee ajaja inni kennuun waggaa 21 waliin hojjenne jechuudha. Guyyaa lama immoo nu obsuu dadhabeen dhugaan jirus kana uummanni Oromoo beekuu qaba. Namni hundi beekuu qaba. Kana dhoowwisuus hin barbaannu. Qaabsoon kun kan uummataati malee kan nama tokkootiif nama lamaatiif miti. Kun beekuma qaba jechuudha. Kanumaatti dabaluu barbaadee fayyaa ta'a.